imala Spain tarii kubbaa miilaa Spain ati mee akkamitti ilaalta ishee Abdurrahman? Kubbaa miilaa Spain jechuun Real Madrid fi Barcelonaadha. Kanaan alatti kilaboonni biroo ni jiranii. Ilmaayuu Real Madrid bara kana taphata tokkollee filachaa bu'ee. Spain jechuun bara Barcelona fi Real Madrid morkattoota jajjaboo sadarkaa Awurooppaatti ta'an Spain gareen biyyaalessaa Spain addunyaa irratti injifataadha. Yaadattee ta'e bara 2010 Spain Barcelonaan eenyu qaba? Real Madrid eenyu qaba? Kana yaadachuu qabda jechuudha. Isa kanaafi Javi Hernandez fi akkasuma Sergio Ramos akkuma yeroo sana jirani ammallee Spain jechuun Barcelona Real Madrid jiraachuu baatus Barcelonaan Spainin baraareera dandameera jechuu dandeessa. Akaadaamii irraa kaasee hanga garee duraatitti. Fakkeenyaaf Barcelonaan taphattoota meeqa Spainiif gumaache? Taphattoonni Barcelona akaadaamii Laamesiyaa kana keessaa bahaniitiin addunyaa biroo irra jiranoo kan amma Spain tajaajilaa jiran meeqa? Achirraa ka'uu qabda jechuudha. Walumaa gala filannoo 11 amma waancaa addunyaa irratti gaafa kan ilaaltu ta'e kan Barcelonaadha taphattoota 8 osoo tokko miidhamee keessaa ba'uu baate. Waliigala immoo akaadaamii Laamesiyaati warri baan Barcelona kan Marc Cucurella dabalatee Alex Grimaldo dabalatee Victor Munoz dabalatee taphattoonni kunneen sadeen akaadaamii Laamesiyaa ba'an. Waa walitti fidat filannoo 11 Barcelona jechuudha. Barcelonaan jira. Barcelonaan bara darbe shaampiyoonii Spain. Akka shaampiyoonii Spain ta'ummoo kan gargaare taphattoota sararratti isaa Barcelona Pau Kubasi yaadattee ta'e taphataan kun dargaggeessaa umrii xiqqaadha. Garuu immoo hojiin inni hojjetu taphattoota kana yoo humnaan injifachuu dadhabde malaan injifachuu qabda. Taphataa garee faallaa wanti inni hojjetu sarara taphaan ala akka inni ta'u taasisa yeroo baay'ee waan akkasii mala akkasiiti. Kanaaf Spain akaadaamiin Laamesiyaa Barcelona Spain baraareera. Spain guddiseera. Spain jechuun Real Madrid fi Barcelona akkuma sila jedhe sana akkanaan alatti ammoo akkuma tuu kaafte milkaa'inni leenjistoota federeeshinii mataansaa waan kana irratti durseetiin hojjechuu waan guddaadha. Keessumattuu baroota duubatti deebi'anii gaafa ilaalamu xiinxaltootatti waancaa addunyaa gaafa Spain akkasiin to'attee duuba deebi'anii immoo gaafa ilaalan warri dubartoota warri umrii 19 gadi dhiiraaf dubaraan waancawwan jiran hunduma walitti qabatan waggoota 5 darban waancaa 16 dhiira dubaraan umrii garaagaraatiin Spain gaafa injifattu maaliif jedhanii kan isaan ittiin of gaafataa turani. Sanaan dura bara mileeniimii bara faranjoota 2000 dura seenaan Spain qabdu jiru bara 1968 waancaa Awurooppaa kan isheen injifatte irratti milkiin qabdu Spain sadarkaa addunyaatti biyya milkooftee miti kubbaa miilaa kan isheen hordoftu tooftaa taphaa keessumattuu Johan Cruyff Tiki Taka kan ergasii Pep Guardiolaan Barcelona keessatti bakka deemutti lafa qabsiisaa ture biyya hordoftuudha akaadaamii Laamesiyaa. Garuu milkii irraa fagaachuun biyyattiidha 2000 dura milkii irraa fagaachuun akka dursanii itti yaadan taasisee jira. Xiinxalli keessumattuu ESPN baase xiiqiin suni bara kam eegalee 2004 yeroo Spain leenjisaa garee biyyaalessaa Luis Aragonin qacarattutti milkiin garee biyyaalessaa Spainitti faana tolee jedha. Akkaataa sanaan ergasii baroottan sana asitti erga Luis Aragonin leenjisaa godhattee qacarteeti as Spain sadarkaan kubbaa miilaa ishee gama hundumaan dabalaadha kan inni dhufe. Isa jalatti waancaa Awurooppaa kan injifattee baroota sanitti walitti aansite ergasii as jechuudha. Erga jijjiirama kubbaa miilaa kana sadarkaa gadiitirraa hojjechuu qabna bu'uurri jedhamanii kaasanii taasi Spain kan bara kanaa dabalate waancaa addunyaa 2 gareen jalqabaa kun jechuudha. Waancaa Awurooppaa 3 injifateera. Hangam gareen kun akka inni ittiin of ijaaraa jire. Spain biyyoota birootirraa kan isaan adda taasisu tooftaa taphaa qindaa'aa ta'e kan bu'uura kubbaa miilaa Spain isaan fakkaatu dhiira fi dubartootaan kan isaan ittiin mul'isan. Akkuma reefu kaafne dubartootaan bara 2023 England injifachuun shaampiyoonii addunyaati. Gareen umrii 19 gadi dhiirotaan yeroo 13f shaampiyooniidha kan Awurooppaadha. Gareen 19 gadi yeroo 13f gareen dubartoota kan umrii 19 gadi yeroo 8f shaampiyooniidha.
gareen umrii 19 gadii kun keessumattuu taphattoota kan dubartoota taphattoota akka Alex Butares, Erani Parades taphattoota warra jedhaman dhaloottoota kubbaa miilaa Spain gara fuulduraa warra jedhamanidha. Biyyoonni kunneen taphattoonni kunneen bakka deemanitti kilaboota keessattis gumaachi isaanii olaanaadha. Kanaaf kubbaa miilaa milkaa'insi Spain gareen isaanii kanneen shaampiyoonii addunyaa ta'e waancaa addunyaa irratti goolii tokko qofa gaafa itti galu raajidha jedhame. Ittisa jabaa qofa osoo hin taane tooftaa taphaa kubbaa qindaa'aa taphachuusun garee biyyaalessaa Spain sadarkaa kanatti akka inni qindaa'ee addunyaa irratti biyyi kamuu gaafa isaa waliin taphatu akka yaadduuftu taasiseera. Sadarkaa gadiitti irraa kaasanii hojjechuusun taphattoonni garee biyyaalessaa kunneen ammoo sadarkaa isaan keessa darban gaafa ilaalte leenjistoota irraa hanga taphattoota irratti sadarkaa garaagaraatti waliin hojjechaa kan dhufan wal beeku jechuudha. Miila Rodri jalatti kubbaa akkamitti mijataa eenyu waliin gaafa taphate mijataa isa jedhu Luis de la Fuente sirriitti beekaa jechuudha. Rodriin akkasuma Unai Simon, Mikel Merino garee umrii 19 garee keessatti bara 2015 shaampiyoona Awurooppaa turan eenyudhaan Luis de la Fuente jalatti. Leenjisaa kanaan wal beeku jechuudha. Taphattoonni biroo kan garee biyyaalessaa Spain kan akka Fabian Ruiz, Dani Olmo fi Mikel Oyarzabal ammoo leenjisuma kana jalatti garee umrii 21 gadiin shaampiyoonii Awurooppaati. Amma immoo shaampiyoonii addunyaa isa guddaati jechuudha. Maal wal beeku hidhata qabu daandii tokkorra deemanii dhufan jechuudha. Warri Spain adeemsi isaanii haala kanaan kan isaan ittiin dhufe. Kun milkaa'insa garee biyyaalessaa Spain adeemsa gaafa jedhan karoorfamee tarkaanfatamee akka inni dhufuuf gahee guddaa ooleefii jira. Spain amma kubbaa miilaa addunyaa gaafa waancaa addunyaa kanatti tilmaama argattu sanaan dura hojiiwwan isheen baroottan darban hojjette jechuudha. Waancaa Awurooppaatiin Neeshin Liigidhaan gahumsi gareen biyyaalessaa Spain mul'ise waancaa addunyaatiin akka tilmaama argattu taasiseera. Tilmaama sanas immoo qabatamaan gareen milkeesse garee biyyaalessaa Spain akka ta'edha. Kanaaf hojiin sadarkaa gadiiti qindoominaan hojjetan federeeshinii irraa kaasee leenjisaa irraa kaasee guddattoota irraa kaasee akkaadaamii irraa kaasee hojiin hojjetame cimina garee biyyaalessaa Spain har'aatiif akka ga'u kan inni taasise jechuudha. Gareen Spain kun ammallee immoo dogongora kana dura hojjete sanarraa ni barata jedheetiin yaada. Injifannoo kanatti fufsiisa. 2008 shaampiyoonii Awurooppaa 2010 shaampiyoonii addunyaa 2012 shaampiyoonii Awurooppaa erga ta'ee as bu'uura dagate jala isaa dagateetiin dargaggoota humna isaa ammallee garee dargaggootaan ijaaramedha. Muuxannoo fi dargaggoota walitti dabaleetiin fayyadamaatiin jira. Fakkeenyaaf Rodri fa'aa yoo fudhatte taphattoota jajjaboo muuxannoo qabanidha. Dargaggoonni immoo kan umrii 19 kan umrii 21 kan akka Lamine Yamal, Pau Cubarsii fa'aan garicha keessa jiru. Kunneen tarii waancaa Awurooppaa amma waggaa lama booda dorgomamuu fi waancaa addunyaa isatti aanu irratti illee isaan morkachiisuu danda'u. Morkataa jabaa garuu immoo bakka buutota irratti yoo hojjate amma akka wanti kana dura isaan mudate kan kana duubatti isaan deebisuun akka duubatti isaan hin deebisne sanarratti yoo hojjetan tarii gareen Spain kun ammallee kanumaan itti fufuu danda'a. Lammaffaa immoo leenjistoota biyya keessaatiif bakka laachuunis bu'aa guddaa akka qabu murteessaadha. Tarii Luis Enrique Spain yeroo leenjisanitti haamil kaa'uu baatan malee isaanis waan jabaa hojjetaniitiin darbaniiru. Amma immoo jalarraa taphattoota beekaatiin kan dhufan Luis de la Fuente haala salphaadhaan kan injifannoo galmeessanii shaampiyoonii addunyaa ittiin ta'anii tokkummaa gareen kun qabu kubbaa taphatee of harka tursiisuun olaantummaa taphaa garee faallaa irratti fudhachuun akka isaan injifatan isaan taasiseetiin jira. Maloota kana jenneetiin kaasuu hin dandeenya. Walumaa galatti walooma qabaachuun isaanii akka injifataniif isaan gargaareetiin jira. Kaafteerta waa'ee leenjistoota garee biyyaalessaa Spain garichi leenjistoota bu'uura isaanii aadaa Spain kubbaa miilaa Spain fakkaatu hordofan akka ba'an immoo akkuma taphattoota baasu jalasii baasa. Biyyoonni biroo Biraazil biyyoonni akka Ameerikaa, Ingilaan leenjistoota Jarman mataa ishii kanaan dura kilaboota keessatti leenjisanii muuxannoo qaban gaafa fidan Spain leenjistoota garee guddattoota irraa eeyyama leenjisummaa qaban kanneen qabaachuudhaanis Spain qabaachuu qofallee osoo hin taane gaafa leenjiftu ammoo qulqullinaanis ga'umsaanis kubbaa miilaa isaan fakkaatu warra hordofan duudhaa Spain kubbaa aadaa Spain fakkaatu eenyummaa Spain ibsu tooftaa taphaa Spain jettee akka ati ilaaltee murteessitu kan hordofanidha. Kun
dubartoota qofaan dhiira qofaanis beekti. Dubartoota yoo fudhatte sadarkaa ammaatti kubbaa miilaa kan sadarkaa Awurooppaatti to'atan liigota gurguddoo keessa fudhachuu dandeenya. Reefu kaafteertaa amma warra dhiiraa yeroo ammaa leenjistoota gurguddoo leenjisaa jiran gaafa ilaaltu Mikel Arteta Arsenal keessatti kaasuudha kan itti dandeessu. Unai Emery Aston Villa keessatti, Andoni Iraola Bournemouth keessatti fi amma Liverpool keessatti kan inni jiru, Xavi Alonso amma Chelsea dha kan inni jiru, Luis Enrique achi jira, Pep Guardiola boqonnaa baus leenjistoota Spain addunyaa to'ataa jiran. Premier League England mataa isaanii kan to'ate walakkaatti isaan hojjettee kaasuu gama dubartootaanis kan ilaaltu yoo ta'e leenjistoonni kilaboota akka Bayern Munich, London City kan jedhaman, Eder Mester leenjistuun jedhamtu kan dubartoota, Nathaniel Rio, Jonathan Kraldes leenjistoonni jedhaman kunneen kilaboota jajjaboo kan akka Bayern Munich, Olympic Lyon, Champions League kilaboota Awurooppaa irratti kilaba daddabalee mul'atu, Jose Barkale leenjistoonni jedhaman Bayern Munich kan leenjistoota Spain. Leenjistoonni kunneen bakka deemanitti jedha keessumattuu kubbaa miilaa eenyu hordofu isa Spain san hordofu. Teerii Daaniel Onooriinis yaada kennenis iddoo hundarrattuu kubbaa miilaa wal fakkaataa taphatu tokkuma gadittis olittis tooftaan isaanii tokkuma. Kanumaadha kan isaan milkeessa jechuudha. Taphataan duraanii Arsenaaliif. Gadda gaafa isaan Arjentiinaa kubbaa dhoowwatanii daqiiqaa 117 booda Arjentiinaan biyyi Lionel Messi qabdu kubbaa yaaltu yeroo jalqabaatiif tarii waancaa addunyaatti irratti biyyi tokko guutummaatti akkasitti olaantummaa fudhattee gaafa taphattu Arjentiinaaf kan Spain adda ture. Sanarratti kan Emery'n Spain waan hundumaan bakka jiran hundumatti tooftaa taphaa isaan fakkaatu bifa wal fakkaatan warri 17 gadi warri 18 19 21 gadi dhufee gareen jalqabaa haala wal fakkaata morkattoota isaanii injifata. Kun waan nama dinqu miti jechuudhaan kan inni ittiin dubbate. Tarii ciminni garee biyyaalessaa Spain kun bu'uura waa hunda guuttatee haa jennu amma akka gamoo gaafa ijaaramu dakasanii kaasanii lafa qofforanii lafa sana keessatti bu'uura sanaan gamoowwan biroo darbiin biroo irratti ijaarama 100 jettee ol fageessita. Bu'uurri sun jalaan jabaanne yoo ta'e gamichi ni jiga walakkaa keessatti kufuu danda'a. Spain bu'uura ishee cimsite Rodri fi De La Fontaine ammoo gubbaa irratti milkiidhaan xumuranii jechuudha. Hojiin jabaan warri garee biyyaalessaa Spain hojjetan. Reefu kaaftee turte Abdurrahman waa'ee akaadaamii La Masiyaadha. Akaadaamii La Masiyaadha akkuma reefu kaaf taphattoota 8 kubbaa miilaatii kitaakaa kubbaa morkattoota isaanii jaanjessanii kubbaa dafanii irraa fudhatanii miila jalatti garee faallaa taphattoota dhoowwatanii kan isaan ittiin injifatan. Kanaan duras taphattootatti ba'an kan akka Carlos Puyol, Gerard Piqué, Jordi Alba, Javier Hernandez, Andre Iniesta yeroo garagaraatti komatu. Gareewwan Barcelona xananii taphattoota guddattoota baasan akkuma reefu kaase Real Sociedad Oyarzabal kaasuu dandeenya taphataa murteessaa yeroo kanaati. Kilaboonni akka Real waancaa addunyaa kanaan amma Spainiif kan galche taphataa Real Sociedad. Kanneentu Spain milkeesse. Osuma jennu kubbaa miilaa Spain keessatti wanti kana durallee asirratti dubbatameetiin jira wanti ani taajjabe. Spain keessatti kubbaa miilaatu taphatama. Amma gara Premier League England gaafa dhufan cimina liigichaattu haasa'ama kan yaadamu san qofa malee kubbaa miilaa isa sirrii isa kubbaa miilaa taphatan kan miidhamni keessa hin jirre inni sun England keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf taphattoonni amma waancaa addunyaa kanarratti Leos De La Fontaine itti fayyadaman taphattoota Spain keessa taphatan irra caalaan isaanii maaliif kubbaa miilaa achi jira kubbaa miilaa sirriin achi jira waan ta'eef waan beekaniif isa fayyadamanii Spain kilaboonni xixiqqoon akkuma tuu kaafte kilaboonni Real Madrid irraa kan hafe Barcelona irraa kan hafe Real Madridis maqaadha malee kilaba jiru miti akkaadaamii irratti akkuma tuu itti baay'inaan ni hojjetu. Kilaboonni akka Athletic Bilbao fakkeenyaaf Nico Williams fa waancaa addunyaa kanaan gumaachaniiti kan jiranii taphataa inni ga'umsa addaa qabu. Real Sociedad Michael Oyarzabal isaan alatti goolii eegammaa nama gooliin takka qofti addunyaa irratti itti gala. Unai Simon iyyaadamne amma David Raya caalaa goolii eegaa cimaadha jedheetiin ani hin fudhanne ture yeroo filannoo jalqabaa isaan godha. Garuu immoo wanti inni hojjete kubbaan miilaa Spain hangam gadi dhokatus cimina isaa sana itti fufeetiin jira jetteetiin kaasuu dandeessa. Haa ta'u
waa'ee kubbaa miilaa Speen biraadhaan haasaa ture warri Jaarman Yergan Kilooppii qacarateera Yergan Kilooppii kubbaa miilaa Jaarmaniin fakkaatu taphachuu qabna jedhaniiru baroottan darbanii waancaa addunyaa 2014 erga fudhattee Jaarman hirmaannaa qofa waancaa addunyaa darban irratti kan isheen hirmaatte kana ni milkeessitii kan jedhu yerootu deebisaa dhimma itti aanutti jijjiirradhaan tarii deeggartoonni Arsenaal hawwiin eegaa waan jiraniif waa'ee tokko dubbanna Arsenaal kutatee waan ka'e kan inni fakkaatu deeggartoota Gaanarsi gammachiisuudhaaf Fiinisheef Juuner waliigaltee ji'oota 12 qofatu Real Madrid waliin hafe waliigaltee dheeressuu dideera Arsenaal ammoo akka gareetitti mari'atee taphataa kana mallatteessifachuu ni dandeenya jedhee irratti waliigaleera jedhameera tariiti waliigaltee dheeressuu diduun Fiinisheef Juuner hanga ammaatti tarii Florentino Perez taphataa kana gadi lakkisaa warri Gaanarsi argachuu danda'a maal dabalaaf immoo baruma kana itti fayyadamna waliigaltee taphatichi yoo mallatteessuu dide baruma kana itti fayyadamna jedhaniiti yoo yaadaniin alatti walakkaa waggaa gaafa ga'e taphataan kun abbaa fedhe waliin haasa'uu danda'a beekamaadha walakkaa waggaa yoo ga'e immoo Real Madrid deebiseetiin taphataa kana gurguruu hin danda'u yoo san booda amansiifateetiin nan tursiisedheetiin yaadeen alatti kanaafuu Arsenaal yoo kutannoodhaan kan itti deemu ta'e Real Madrid immoo taphattoota bilisaan fudhachuudha kan inni jaallatu malee bilisaan kennuun hangas mara isaan gammachiisu bilisaan fudhachuudha kan isatti tolu Arsenaal yoo jabaate tarii taphataa kana ni argata jedheetiin yaada kanaan alatti immoo deeggartoota Arsenaalis akkaan gammachiisaa morkattummaa waancaa inumaa morkattummaa liigichaa san daran akka hawwatu ni taasisedheetiin yaadaan keessumattuu taphataan kun waancaa addunyaa kanarratti goolii 4 galchee garee biyyaalessaa Biraaziliif gahee guddaadha kan inni batee bara darbee dorgommii hundumaan ga'umsa addaati bara dorgommii kan inni ittiin dabarsee waliigala ergaa 2018 Flamingo irraa Real Madrid mallatteessee taphoota gara 375 taphateera goolii 128 galchee kubbaa 100 hiriyoota isaa mijeessee kenneeti kan inni jiru garuu ji'oota 12 qofaatu hafe amma kan waliigaluu didame onnachiiftuu dabalataa mindaa isaati irratti akka dabalamuuf akka barbaadudha yeroo garagaraatti waliin dubbataa turanii Jose Mourinho garuu taphattoota jajjaboo Real Madrid kilaba isaa waliin itti fufsiisuu barbaadaa ni tura taphataan kun jettee warra Arsenaal baay'ee taphattoonni jajjaboon ciccimoon yoo walirratti baay'atan illee yeroo tokko wal ajjeesu fakkeenyaaf Karim Benzema yeroo Real Madrid keessa ture Cristiano Ronaldo ture Cristiano Ronaldo gara Juventus gaafa deeme Karim Benzema bayeetiin mul'ate jechuudha amma Kylian Mbappé achi keessa jira Vinicius Junior saniin dura yaadatte yoo ta'e morkataa baalaan ture bara 2024 Kylian Mbappé dhufeetiin jira ufiifis hin ga'oomne taphatichaafis iddoo gadi lakkifne kun dhiibbaate ta'a taphatichi akkanatti fakkaatutti kooluu taphattoota biroo jalaa ba'uullee baay'ee mul'atee taphataa mul'ateedha garuu daran immoo taphattoota Kylian Mbappé achi jiru irraan dabalata Michael Olise jedhamaatiin jira taphattoonni kun kuyyoo dabalaman ta'e carraa mul'achuu isaa amma sosoo Kylian Mbappé jiru waan hin danda'amneef isallee natti fakkaata taphatichi waliigaltee isaa dheeressuu kan dideef kooluu Kylian Mbappé jalaa ba'uun dirqama itti ta'een na fakkaata. Keessumattuu amma immoo kan kana waan milkaneessu wayii fakkaatu Real Madrid Yaan Diyaamondee Liverpool fa'aan barbaadamaa turee fi barbaadaa akka jiru himamaa ta'e kan jiru taphataa RB Leipzig Cote d'Ivoire kana isaan karaa yuurootti yuuroo miliyoona 90 kaffalanii dabalataan yuuroo miliyoona 10 onnachiiftuu kafalan 100 mallatteeffachuu barbaadu jedhama Yaan Diyaamondee garuu warri RB Leipzig harkatti deddeebi'ee waan ta'eef kana ni milkeessuu kan jedhu yeroon kan deebisu ni ta'a.